Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu isinitti himna. Hawaasni Oromoo fi Ogaadeniyaa Awustiraaliyaa magaalaa Sidnii fi naannoo ishee jiraatan walgahii injila mootummaa Itoophiyaa akka milkoofne godhani. Hawaasni kunneen kan kana godhan guyyaa har'aa walgahii magaalaa guddoo biyyittii Kaambeeraatti ta'uudhaaf akeekame irratti argamuudhaan mormii jabaa godhaniinidha. Dhaabasaa Waaqjira gabaasa qaba. Oromoonni fi Ogaaden Sidnii irraa ka'anii gara Kaambeeraa deemanis walgahii kana irratti hirmaachuudhaan walgahicha akka milkoofne godhan. Darajee Goobanaa warra hirmaate keessaa tokko. Yoo dandeenye gumaa ijoollee keenya gumaa dhiiga keenya xaafachuudhaaf yoo dadhabne immoo walgahii sana fashaleessuudhaaf jennee wal gurmeessinee dhufne akka yaadnetti gumaa ijoollee keenya dhiiga ijoollee Oromoo baafachuullee nuun taane haa ta'u immoo keessuma gurguramtuun murtaan kadeer kan nu barbaacha dhufne as keessan baqattee baddeetti. Kana malees Nasraddiinis akkasuma maaliif akka hirmaate nuuf himee jira. Wallahi jechitiin dabala keenya ilmaan Oromoo harka tokko taane baleeyyan keenya halkanii guyyaa wayyaaniin osoo ajjeessu nuti addaan wayyaaniin addaan numbaasu abbaan fedhe addaan harka tokko taaneeti wayyaaniin jechuudha biyya keenyarraa jechuudha aariidha. Obboleeyyan keenya osoo dhumudachiin ta'e jechuudha keenyarraa obboleeyyan keenya osoo ari'amanii hin rafnu. Hanga Oromoo maa baasu hin rafnu. Firaa'olis dabalee kan dubbatu dhimmi kun dhimma haqaa waan ta'eef namuu irraa fagaachuu hin danda'u jedha. Hojjetti keenya waa'ee haqaa jastisii fi dhaabbachuun nurra jira. Fagaannee dhaabbachuu amantiidhaan, qomoodhaan, maaloodhaan wal qooduu dhiisnee hundumti keenya wallinii furmaata barbaaduun dirqamni nurra jira jechuudha. Kanaaf kanarratti hundumti keenya xiyyeeffachuun nurra jira. Haqa harka qabne argatee immoo Waaqayyo nu wajjin jira. Sodaachuun nurra hin jiru. Biyyatti dhangashan hundaan kenna jechuurraatti dhiiga dhangala'e sanaa fi Waaqayyo nu gaafata. Kanaaf immoo dubbachuudhaaf afaan ta'u nurra jira. Hawaasni Oromoo Sidnii irraa ka'anii Kaambeeraa kan ga'an har'a ganama kiiloomeetira 300 ol adeemuuni. Dirqamni isaan kakaase biyya keessatti Oromoon ajjeefamuuf hidhamu kan ammoo ala ba'anii dhoksuudhaaf yaaluu isaaniiti. Kanaaf haariin guutamanii bakka isaan wal ga'anitti argamuudhaan walgahiin sun akka milkoofne godhan. Dhiigan nu keessaa danfaa jira. Amma gumaa dhiiga keessanii deebifnutti dhiigi keenya dhangalaa lubbuun keessa achitti dabartee waajaatti naftu nullee lubbuu keenya dabarsinee biyya abbaa keenya mirga Oromoo falmannaa aksiraa isinii wajjin jirraa jabaadhaa addana miti Awustiraaliyaa keessa miti lafa nyaannee dhugaa qabsoofnu miti agabuu keenya isiniin bosonatti gallee kufuufnee kufuudhaaf qophaa'uudha ijoolleen keessan aksiraa jabaadhaa jedha uummata Oromoo addunyaarra jirantumaan Oromoo biyya keessa jiran hundumaan jabaadhaa wal bira jirraa injifannoon kan Oromooti. Gabaasa dhiyaate Dhaabasaa Waaqjiraa Awustiraaliyaa Meelboorn irraa. Addi bilisummaa uummata Tigraay fi dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo gamtaadhaan gandoota Oromiyaa mara keessatti caasaa haaraa kan oduu guuruu fi diriirsuudhaaf akka jiran barame. Akka caasaa tikaa diriiraa jiru kanaatti odeessituu fi odeessaa sadii gandoota cufaa keessatti kaadhimanii isaan immoo oduu argatan funaananii manaajira isaanii ganda keessa jiruutti gabaasu. Manaajarri sun immoo Oromoota sabboontota ta'anii fi sochii uummataa naannoo sanaa kallattiidhaan adda bilisummaa uummata Tigraay fi waajjira kominikeeshinii dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootti guyyuu dabarsuutu irraa eegamaa jedha oduun isaan jalaa miliqee raadiyoo sagalee Oromoo qaqqabe. Godina Arsii Aanaa Loodee Hexoosaa magaalaa Jimaataa Loodeetti gara mootummaa goruudhaan Oromoota hiisisaa fi basaasaa turan kan jedhaman namoonni 3 qeerroo achiitiin adabaman. Fincila xumura gabrummaa naannoo sanatti erga ka'ees ta'ee duraan Oromoota quuqama sabaa qaban basaasaa fi hiisisaa turan kan jedhaman Miftaa Shukur, Jilaaluu Nasrii fi Waaballaa kan jedhaman roobii darbe qeerroo magaalaa Jimaataatiin akka cimaatti reebamani. Sadan isaaniiyyuu yeroo ammaa kana magaalaa Asallaatti yaalamaa jiru jedhe oduun achiitti nu gahe.
Godina Arsii magaalota Roobee, Dida'aa, Suudee, Habee fi Bullaallaa keessatti salaata soomana Ramadaanaan booda kaleessa galgala uummanni sagalee mormii mootummaa irratti dhageessaa turanii jedhame. Soomanni erga eegalee kaaseetii galgala magaalota biroo keessattis mormii wal fakkaatan naannoo sanatti godhamaa jira. Waraqaan waamicha fincila gabrummaa irrattis bal'inaan naannoo sanatti raabsamaa jiraachuun beekamaadha. Loltoonni Itoophiyaa 2 meeshaa waraana isaanii qabatanii mootummaa ganani. Waraana biyyattii godina Gujii magaalaa Adoolaa qubatanii jiran keessaa 2 meeshaa isaanii wajjin dhiheenya jalaa badan barbaadamanii achi buuteen isaanii hanga oduun kun qophaa'etti mootummaan hin barree jedhe maddi keenya. Loltoonni kun mormitootatti makamuu hin hafne jedhameera. Itoophiyaan hayyoota Oromoo 3 Yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Labuu Laaftoo keessaa hiite. Diinii yuunivarsiitichaa obbo Gololchaa Baalii kamisa darbee ganama hojiif akkuma waajjira seenaniin warra tikaa Itoophiyaatiin konkolaataatiin fudhatamani. Dursee gaafa roobii immoo itti gaafatamaan barnoota fageenyaa yuunivarsiitichaa obbo Abiyoot Nugusee fi barsiisaan yuunivarsiitichaa Caalchisaa Daamxoo waajjira isaanii keessaa warra tikaatiin konkolaataa adda addaatiin qabamanii fudhatamani. 3 isaaniiyyuu ergasiitii bakkii fi haalli isaan keessa jiran hin baramne. Obbo Gololchaa Baalii wayita pirezidantii barattoota Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee turanillee yeroo adda addaa Oromummaan yakkamanii hidhamaa turanii jedhame. Mormii uummataa fi malaammaltummaan aangoorraa bu'anii kan hidhamanii turan kaabinoonni Shaashamannee hojiitti deebi'ani. Obbo Tulaa Junnisaa, Obbo Gammadoo, Aadde Loomii fi kan biroon fincila uummataatiin hidhamanii ture. Dhiyeenya manni murtii aanichaa mataa mataatti qarshii 100,000 adabee hidhaatii isaan baase. Yeroo ammaa kana aangoo isaaniitti deebi'aniiru kan jedhe maddi keenya namoota badii dalaganii adabaman kana aangootti deebisuun seera dhablummaa sirnichaa mul'isa. Ammas seeraan gaafatamuu qabu qabeenya saamanii fi lafa qonnaan bulaa hedduu fudhatan deebisuutu irraa eegama jechuudhaan uummanni ifatti gaafachaa jira jedhame. Dhumarratti itti aanaa pirezidantii fi itti gaafatamaan biiroo qonna Oromiyaa akka turan obbo Zalaalem Jamaanee malaammaltummaadhaan himannaan itti banamuufi. Eengadda kan hidhaman obbo Zalaalem Jamaanee sadarkaa adda addaarra yeroo hojjetaa turan qabeenya uummataa fi kan mootummaa saamanii waan turaniif qorannoon irratti eegalameera jedhe waajjirri farra malaammaltummaa Oromiyaa. Obbo Zalaalem yeroo dheeraaf harka mirgaa adda bilisummaa uummata Tigraay fi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo turani. Qondaalonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan malaammaltummaan laaqamanii fi Oromoo irratti daba dalagan hedduudha jedhama. Kan obbo Zalaalem ammaa kun amaluma nama halagaaf meeshaa ta'uutu akkasidha dhumnisaa jedhu taajabdoonni. Kantiibaan magaalaa Sulultaa akka turan obbo Diroo Damees lafa saamanii saamsaniiru jedhamanii hidhamaniiru. Obbo Muktaar Kadir lamaan isaaniirraa mirga hin himatamanii ka jedhu caffeetti dhiyeessanii irraa kaasuun kan yaadatamudha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii amma jalqaba.
Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun torbaan lamatti al tokko kan dhiyaatu qophii waarii mariiti galgala kana kan waliin waaressinu obbo Aliyyi Galatoo waliini. Obbo Aliyyi mee gidduu kana wanti haaraa jajjabaan addunyaa irratti ta'e maaltu jira kan irratti galgala kana haasofnu? Akka addunyaatti wanti mul'ataa waan amma Muhammad Aliiti. Muhammad Ali jiruu isaa kana keessa deemee namni baay'een akkaataan itti jiraate fakkiin itti waan inni godhaa ture rakkoo keessan maal akka godhaa ture namni hedduu irraa haasa'u jira isatu deemu jira baay'ee bal'inaan nama hedduu jiru nama hedduu akka tuqe jireenyi isaa akkamitti akka jiraataa ture yeroo lolaaf erganiin diduu isaa waa'ee booksingii kana deebee addunyaa kanarra deemee gargaarsanii namaa godhuu fi amantii adda addaa namni qabu kana kabajaa akka qabuu fi namni martuu amantii ofii jala akka deemu amantii akka walitti dhiyeesse namoota akka walitti dhiyeesse mirga namaatiif akka dhaabate takkumaa sodaa nama hin qabne waan jedhutti nama bulu tokko fakkeenya guddaa ta'e jedhanii addunyaa kanarratti deemsisanii hawaalli isaallee kaleessa ture. I think Oromoo TV'n illee bakka sanii argameeti gabaasaa godheera na fakkaata ka addunyaa kana akka Oromootti waa hedduutu jira torbaa kana tokko warri mootummoota naannoo isteetota Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa san bulchanii dhufanii magaalaa Awustiraaliyaa kana keessa jijjiiranii sitti namoonni kana kanaaf deemaara Muktaar jira Yabalal jira jedhaniiti akkasuma kanatu deemaara asitti Noorweetti ammoo ispoortii jira ispoortii kanarratti namni hedduun baay'eeti alaabaa teennaa baay'inaan kan duraa caalaa baay'ee mul'isaniiti hedduu akkuma nama mootummaa ofii qabaateeti waa wayii deemsifataa tokko fakkaata nama viidiyoo san argeef kabiraa Qananiisaa Olompikii keessaa baasan jedhaniitti sunillee haasaa guddaa ture asirratti akkasuma warra egzekutiivii wanna koree hojii geggeessitu viidiyoo keessaallee nama tokko moo akkana hidhanii dhageenya. Kabiraa na yaachisuu dandeessu waa hedduutu deemaara waa hedduutu deema torbaan kana kanneen ilaaluu hin dandeenyaatillee waan dagadhee yoo jiraatetti eeda'iiti waliin dubbachuu hin dandeenyaa sin jedha. Dhugaadha waan gargaarii kaaftee obbo Aliyyiin biyya alaarraa kaatema biyyaatti kan jiru biyya keessa akkuma tu jette mootummaan naannoo Oromiyaa kan jedhu amma nama lama hidhee jira. Nama lama moo aangoo kenneefiira kan hidhamani kan warra duraanii aangoorra turan sababuma lammaltummaatiin jedhanii inni tokko sadarkaa ittaanaa pirezidaantitti kan tureyyuu Zalaalam Yamaanee kan jedhamu kan biraas Diroo Damee namni jedhamu naannoo Sulultaa kantiibaa kan bulchaa ture miseensa Caffee Oromiyaa kan ta'e jarri kun amma hidhamanii jiru. Amma kan immoo lama aangootti kenname mana murtii waliigalaatti ittaanaa fi pirezidaantii mana murtii waliigalaa nama lama muudanii nama lama duraan ture immoo hin kaasanii gama kaaniin guyyaa kaleessaa kan dhiyaate koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kan jedhu kan mootummaan Itoophiyaa baase diddaa Oromoo ala darbi gaggeeffame irratti dhumaatii nama gara 500 ga'eef mootummaan ittiin gaafatamu kan jedhu deebii kenneera isa duwwaa otoo hin taane naannoo Gondorittis haaluma akkasitti waan dhalate irratti mootummaan tarkaanfii wal fakkaatu fudhata jedhee waan himee jira. Waan ajaa'ibaati dura kan kaafte keessa kan Muhammad Ali kun bara ta'etti nama hin lolu Ameerikaaf deemee nama biraa hin ajjeesu jedhee dubbatee sababa sanatti hidhameeyyuu akka ture yeroo sana miidhaan guddaa akkasarra gahe garuu ilaalchinni naa sanatti dhugaatti qabu sun ilaalcha dhalli namaa addunyaa irratti qabu dhugaa kan ta'e kanama namni hedduu irratti dubbatudha. Hillary Clintonis akka paartii isaanii bakka buutee dorgomtuuf Obaamaan akka beekumsa kenneef kanatu jira. Mee waan babbareedaadhaatis kan kaafte akka waliigalaatti gara Oromootti deebifne amma wanta Qananiisaa ta'uu warra hidhaman kana ta'uu wanti amma ajjeesanii ajjeefne jedhamu kun hiikti isaa inni dhimma Oromootiin innaa wal qabsiifnu. I think wanti ta'amu kun martuu wama tokkicha wanti tokkichi inni qajeelatti ibsu warri wayii warra garboonfataa akka ta'e
warri wayii ammoo akka garbummaa jala jiru sii hima jechuudha. Ka amma nama itti aanaa fi koree guguddaa jechuun aangoo sila aangoo dhugaatu taate namni warri amma hidhame kun warra sila aangoo gugurdaa qaban hidhuu dhiisiiti ittuu dubbachuu warra hin dandeenye jechuudha. Warra sila gugurdaa. Qananiisaan addunyaa irratti akkas fiigeeti mo'atu kun ati deemuu hin dandeessu jechuun kun namichi bahee nama 500 olii ajjeeseeti. Lakki nafseen teessan tuni homaa gatii hin qabdu waan nu laalaati miti ganaa isinii daballa jechuun kun. Warri achi nama fixee sunniin ammoo nama fichisiise pirezidaantonni naannoo adda addaa kunniin ammoo Awustiraaliyaa dhufanii biyya seerri jiru kanatti dhufanii tooma takka nu godhuu hin danda'anii jedhanii as dhufuun kunin wanti inni isin mul'isu ummanni kun ummata tuffatameeru tokko ummata lubbuu isaa homaa gatii hin qabne tokko ummata waan barbaadan godhaniit fedhan waakkachoo fedhan nutti hin gaafatamnu jechoo fedhan hojii ari'u fedhan ispoortii irraa hambisu haga feete maaliif qabeenya mootummaa sanii Oromoon akka ta'etti akka isaan laalan mul'isaa jiru. Kanaaf ummanni Oromoo qananiisaa ta'e qananiisaa nama biyya alaa kanneen ta'e baay'ee nama hulee guddaa qaba. Namni akkas fiigee addunyaa kanarratti waan akkasii immoo rikoordii akkasii qabu kun baay'ee nama guddaa. Garuu inni beekee beekuu baatee diinni kaampima tokko keessa nu kaanu mara. Ka beekullee ka hin beeknellee ka hajamaallee ka lolullee ka qabsaa'ullee ka hidhamullee nu Oromoma diinaaf. Oromotu dammaqii isaa bifa tokko ta'uu dhabuurraa akka waa adda adda jiruuti uf laala malee alagaa biratti nu'u qabeenya isaaniiti. Qabeenya isaanii kana yeroo barbaadan hidhu, yeroo barbaadan fiigi jechuun yeroo barbaadan hangoo jedhanii waa itti kennu, yeroo barbaadan uma barbaadan waa isaan barbaachisu godhu, yeroo kaan ammoo isinuu hin beennu jechuun kunneen amaluma garboonfataa sanniin ibsaa hin jira. Waan akkasii kun egaa akkuma beeknu seenaa keessatti Oromoo irratti gaatuma turee ammallee gaadhuma jira. Yoo akka waliigalaatti ilaalame waan kun garfuun duraatti xiqqaachaa deema moo guddachaa deema itti yaaddaati? Atiin kama baay'ee nu guddataa deemaara. Wanti nu guddataa deemaaruu fi qabsoo Oromoo kanatti baay'ee jabaataa dhufe amma. Yeroo amma inni jabaataa dhufe namuma qara ani uf waakkatee maxxanee jiraatullee akka inni jara biran teenne dhoogga. Qabsoon kun finiinee gandamara sochoosee biyyattii guutuu amma Oromiyaa callaa miti be. Hagama national examen kun bayama fakkeenyaaf qormaanni warra kutaa 10 fi 12 kun haga hafe biyyattii guutuu irratti Oromoon murtii akka kenne akka kennaaru hin kenna jedhamee akka sodaatamu. Oromoon kun yoomuma biyya qabata amma exaama dhoggani jechuun bakka amma ilmaan biyya sanii impaayera san keessa jiru marti warri qaroo ta'an warri silaa yuunivarsiitii seenanii biyya bulchanii nama doktorii ta'anii maalii ta'an cuftii isaaniitu Oromoon harka micciiree waa dhaabuu danda'uun kun humna guddaa itti akeeke. Humna Oromoon itti akeekaaru kana ka qacceetti sochiin godhamaaru kana ka keessaa alaan sochii godhamaaru kana ka hulee malatti Oromoon bahee alaabaa ofii mul'isaaru. Ka addunyaa irraa dubbata miidiyaa irraa dubbata hulee walgeettii adda addaati irraa ka miidiyaa waan Oromoon deeme kana biyya deebisee uummanni akka dhaqqu kun hirriba dhoggee jira. Kun amma wanti mul'isu qabsoo Oromoo yeroo jabaataa deemtu rakkoonillee akka malee jabaataa deema. Maaliif yeroo gara akkuma kanoo yeroo bari'uu jettu guddisee dukkanaa osan jechuudha. Haalli amma namni Oromoo keessa jiru beelli jabaachuun ajjeechaan jabaachuun biyyaa nama baasuun warra qooda adda addaa kennan dandeettii adda addaa qaban fulee adda addaati ari'uu ispoortii haa ta'u maalee haa ta'u hin dhaabatu jechuudha. Kun amma ittuma fufa jiran maaliif jarriin amma bulchiinsa already hin jiru be bulchiinsi amma wanti afeeru qaama mootummaa keessa security maaf military bulchiinsi silaa hin jiru bulchiinsi jige maaliif command post ka bulchu taate wanti bulchiinsa jiran hin jiru amma baajetii kana waraanumatti security mak kennanii waraanni kunillee qara biyyaa eeguuf akkas turani mooraalii qaba amma ganda keessa fiddee magaalaa keessa fiddee waa adda addaa barata. Inni nu mootummaa dhiisee waa adda addaallee dalaguu jalqaba kama mootummaa nu ajajnellee jechuudha. Namni waliin yeroo jiraataa deemu waraan magaalaa keessa jiraataa yeroo deemu illee
namootuma magaalaa san waliin jiraatu ka qara eegu kanaanu fira ta'aa deemu. Maaliif ka'eetuma namichuma laaqana waliin nyaati kana qawwee itti qabee ajjeesuun kun ittuu dhufaataa deema. Wanti kun ija kanaa yoo itti fufe hamileen waraanaallee gadqaataa deema. Yeroo amma Oromoon akkana bu'ataa deemu namni isaanii basaasee mootummaa kanaa kennullee baay'ee lakkoofsi isaanii xiqqaataa deema. Mootummaan illee miidhaan namarra geessurraa gargaarsi inni alaa argatu xiqqaataa deema. Jara kana wanti wali qabeeru tokko horii mallaqa argatan jechuun mallaqa gargaarsa alaa argataniif nama saamaniif lafa gurguratan kana. Ka'amma namni ufafoo biyyattiin tun hin guddataatti mootummaan kun hin socho'u kanaafuu investiitti goona jedhee daasforaan illee horii guureet gara biyyaa jiru. Maaliif ala kanatti illee amma boondii armaan dura guuraa turan karaa malee guuratan jedhanii miliyoona jaamoo akkana deebisaa jedhanii. So wanti kunniin martuu wanti sin mul'isu mootummaan karaa maraan qaala'uufi akka itti bayaaru. Qaalofni kun itti baay'ataa deemu ufumaan akka jigu jechuudha. Guyyaa wayii yookiin hirribumaa kaaneeti mootummaan kun jigeefa dhaga'ullee hin mallaa jechuudha. Maaliif akka malee nyaatamu jira. Wanti amma Oromoo irra gaaruu fi ri'aakshinii isaanii kunniin illee sodaa qabanii fi rakkoo isaan irra gaaruu fi jabeenya qabsoo Oromoo akeekaa jechuudha. Oromoon waan amma akkas deemaa jiru kana akkamitti yoo qabee irra gaariidha. Fakkeenyaaf yeroo hoogganoota OPDO olaanoo kana mootummaan hidhu karaa Oromoo wanti godhamu akkasumas yeroo kan akka Qananiisaa kana biyya Itoophiyaatiif yeroo hedduu fiigee maqaatti godhe kana yeroo jarri moggaatti baasan kana Oromoon akkamitti simachuu qaba. Akkasumas amma waraanni kun biyya ollaatti deemee kan dhumu jira. Al-Shabaab gara nama 60 jala ga'uun ajjeesa jedhee kan ibsa baasee jira. Waraanni Itoophiyaa keessa jiru kan Oromoo ta'e innaa wanta akkasii ta'u maal fa'aa gochuu qaba? Hawaasa akka waliigalaatti caasaa jaraa keessa warri jirus yeroo dubbichi dhufu maal fa'aa qopheeffatee irra faayidaa buusa jedhe. Ala kanatti warri wayyaanee kun wanti isaan dalagani ilmaan Oromoo akka wal dhaban godhu. Maaliif kun mootummaa waliin jirta wal jedhee kun ammoo sabboona jedheeti isaan jidduutti lola uumaniiti piroojeektii uumuufi. So uummanni Oromoo kan mootummaa jala deemus ta'e kan mootummaa hojjetus ta'e malaan argitee malaan akka gaariitti maaneejii godhuun guddisee barbaachisa. Maaliif faayidaa ilmaan Oromoo wal lolan keessaa argamu takka illee hin jiru. Faayidaan ilmaan Oromoo wal dhaban keessattuu yeroo ammaa yeroo baay'ee murteessaa kana keessatti ilmaan Oromoo wal dhaban gowwaa fedhe haa ta'e hattuu fedhe haa ta'u gooma fedhe haa ta'u ilmaan Oromoo yeroo itti wal dhabanii miti yeroon kun yeroo ilmaan Oromoo waa wal godhanii miti yeroo malaan rakkoo jirtu. Beekumsa barbaachisu malaan ta'uun barbaachisu horiin ka gorsa barbaachisu ka injiraame waan silaa barbaachisu qajeelatti itti godhanii jechuudha. Hattaa yoo furuu dadhaban illee yeroo walirraa cadhisan malee yeroo waa wanna ganiin. Kanaaf isaan wanti biyya alaa kana keessatti godhuuf deeman tokko uummata Oromoo waliin buusu. Uummanni Oromoo waan kanarraa midhaasee of eeguu qaba. Laafinna Oromoo, wallaala Oromoo, hammeenna Oromoo nama dhufee isinii himu jabeessaa gaafadha. Maaliif? Yeroo amma laafinnaa fi maalii Oromootti haasa'anii miti. Jabeen strength based hinjira jabeenna qabnu kana fayyadamneeti akkami waan barbaadnu kana akka argannu irratti ilmaan Oromoo ala kana warri jiran haasa'uu qabani. Warri biyya keessaa maagara ta'uu dhiisu. Maaliif mootummaa kana ka qabee taa'eeruuni ummatuma saboota adda addaa jechuun Oromollee dabalateeti. Namni martuu bakka jirutti yoo Oromollee hin gargaarre isaanii gargaarsa ta'uu dhabu. Maagara isaanii ta'aniiti ummanni kun yeroo dheeraaf akka jiraatan gargaaruu dhabuun barbaachisa. Warra amma Qananiisaa fa'aa fudhatte warra amma hidhaman kanneen fudhatte yeroon silaa ummanni Oromoo isaaniin loluu qabu yeroo diinni isaan faarsaa ture san malee yeroo diinni isaan hidhu diinni isaan arrabsu diinni isaan salphisu yeroo ummanni Oromoo ufi qabuu ni qabu. Isaan fayyadameeti warra achi keessa jirullee isinillee boru kanuma isin eeggata. Kanaafuu alagaa jalaa yaa'a. Nu ilmaan Oromoo tokko rakkoon kennallee tokko hiikaan kennallee tokko mootummaa waliin jiraatte ala jiraatte woboo taate numartuu garbummaa jala jirra. Numaraayyuu yoo bilisa baana callaa falli dhufa. Wal gargaarree hojjannu malee bilisummaan teennaa hin fagaatti. Kanaafuu warri jala jirtanillee yaa'aa jedhaniiti warra sanniin illee akkaataa jalaa yaasuu danda'an irratti hojjechuun guddisee barbaachisa. Beeki mootummaan kun akka inni mootummaa Itoophiyaa callaa miti mootummoonni warri amma nama cunqurfatanii
akka saanii biyya faranjii kana. Saanii kana fuutee itti nyaatteetuma darbu yeroo ajaarraafitti. Maal godhanii abbama fedhe haa ta'u, beekaa fedhe haa ta'u, hayyuu fedhe haa ta'u, jabaa fedhe haa ta'u fuudhaniit haga inni faayidaa qabu itti fayyadamaniit gaafa hajaa irraa fixatanii sababuu ni jalqaban. Ati korraapshinii haarawaa jalqabaarani maa korraapti maa mootummaan kun uummatammaa isaatu. Wanti korraapshinii ati akkanaan kunneen kijiba. Wanti saanii sani itti nyaatanii yoo quufan darbanii saanii biraa fudhatan. Saanii mootummaa wayyaanee ta'uu dhaabuu qaba Oromoon. Maaliif boru atillee yoo irraa nyaatanii hajaaman sillee si darban. Kaantu dhufu ammallee itti nyaatanii darban, ammallee itti nyaataa darban, ammallee itti nyaataa darban. Namni namarraa barachuu qaba. Sisteemni sun sisteema eenyullee yoo keessa seene jijjiiruu danda'u miti. Keessa teettee gargaarsa adda addaa uummata Oromooti godhuu hin dandeettan gargaarsa xixiqqaa garuu sisteemni akkatti keessa teettee uummata Oromooti waa godhuu dandeettu ijaaramee hin jiru. Abbaa fedhe jabaa fedhe hayyuu fedhe yoo taate sisteema isaa homaa gootee hin dandeettu. Hayyuu hedduu achi keessa ture jijjiiruu hin dandeenye. Kanaaf namni akkaataa sisteema alagaa ijaarate keessaa ba'ee sisteema Oromoo ijaaratee ittiin qabsaa'u keessatti seeneeti qooda irraa fudhatu irratti hojjechuu qabaa sinne. Baay'ee bareedaadha. Sa'aatiin keenyas gara dhumaa jira. Mee gaaffii inni biraa fi gara dhumaarratti kan ka'u yeroo durii Oromoon namni muraasti Oromoof dubbatuu fi dhimma Oromoo irratti dhaabbatu keessa qabsoon eegalame har'a namni baay'een dantaan Oromoo tuqamuu irratti yeroo falmu mul'ata. Dantaa Oromoo eegsisuuf hajaa Oromoof dhaabbachuu irrattis karaa adda addaa namni yeroo tattaaffatu ni argita. Kun amma Oromoon caalatti gara kamitti jabeeffatee waan kana galii xumuraatti akka adeemsisu wanti dandeessisan maal fa'aan lafa jira kanaan otoo nu xumurte. Tokko warri akka dhaaba siyaasaatitti poolisii adda addaa lafa kaa'u. Oromoon waan adda addaa irratti ilaalchi Oromoo maal akka ta'uu qabu biyya irratti wal bulchuu irratti warra biyya keessa jiru irratti maaliif wanti barreeffamee lafa jiru hin jira garuu walaan kana uummanni guutuun biyyattii sanii akka isaan beekan bayanii ibsuu qaban hoogganoonni dhaaba siyaasaatiif waan adda addaa geegissani bayaniiti Oromoon waa akkanaatiif deemaa kanarratti kana fayyaa irratti kana waraana irratti kana waliin buluu irratti kana hojii irratti kana maal irra jedhanii poolisiin Oromoon qabu kun akka gaariitti ulmaan Oromootii fi warra biyya san keessa jiranillee akka gaariitti miidiyaa irratti ibsamuu qaba. So namni martuu poolisiin Oromoon ilaalchi Oromoon akkamitti akka jiraachuuf deemu namni martuu akka qajeelatti mataa qabaatu kun ammoo maaliif gargaara sodaa fi warri amma mootummaarra jiru kun waan adda addaa Oromoo kana bifa adda addaa dibeeti akka namni walitti hin buune akka namni hamilee isaatu qabxee gargaarsa hin goone qabsoo kanaaf akka waan dhoogu jecha waan kana bayaniiti waan tokko godhu. Uummanni Oromoo ammoo yeroon kun yeroo Oromoo irraa waa fudhatanii miti yeroo Oromootti investii godhan yeroo Oromootti waa baasan yeroo haa ta'u qabeenya haa ta'u beekumsa haa ta'u amala gaarii haa ta'u wamatee haa ta'u Oromootti waa kennu namni martu fuula ofii gara Oromoo waa kennutti deebisu. Kun ammoo namni halkanii guyyaa yeroo ofii dabalu yeroo ofii waan amma dalagu kanarratti dabalu odeeffannoo walii akka gaariitti dabarsu. Kun waraanni jabaateeti qophaa'eeti haalli kun amma deemeeti gara waraanaa seenuuf deema. Nu barbaanne lollee baannellee wantichi qajeeluma gara waraanaa deemuuf deema. Maaliif wanti kunniin deemee frustrationin kun deemeeti lolatti deemuu isaa waan hin hafne. Kanaaf Oromoon warri waraana harkaa qaban qophaa'uun guddisee barbaachisa. Warri loluu danda'anillee uf qopheessuu, uf leenjisuu, waan adda addaa kanneen sirreessuun guddisee barbaachisa. Bakka jirutti instituushinii amantii haa ta'u maalii haa ta'u gorsa walii kennu, waliin jiraachuu, walii hojjechuu, waliin deemuu, galiin teena tokkitti akka taate rakkoo didhiqaa keessa jiru kanneen irra waan guddaa ta'e biyya ofii deeffatanii biyya ofii irratti abbaa ta'uu irratti namni fuula san irratti deeffateeti akka waan kanarra hojjetu namni martuu irra hojjechuu qaba. Akka ilma Oromootitti ammoo namni martuu waan deemaaru jala deemee odeeffannoo odeeffateeti murtii qajeelaa kasabaa ta'u ka isaallee ta'u akka fudhachuu danda'u
qooda kennu isarra jira kennu wanna jedha. Ayya boga liyyee hedduu galatoomii torbaan kun egaa waan gurguddaaf jajjaboof keessaa qabatee jira kanaan kan wal qabate hubannoo waan ta'u marii waan ta'u yaadota nuu kakaaftee fi torbaan lamaan dhufammoo walitti deebinutti nagaadhaan nu turika. Nagaan.